عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ما هي السعادة؟ ما هي أسباب السعادة؟ سبب ملك المنى ما مالي. كثير من الناس يظن أن السعادة في كثرة الأموال، وهذا غير صحيح، هذا باطل. فكثرة الأموال لم تنفع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض لما طغى وبغى في أمواله وكفر بنعمة الله. qabeenya malee duuba jechuun osoo fayyaduu ta'e kan inni fayyadu eenyuun fayyada? Inni malee qaaruuniin fayyada. Karabbina malee duuba isaa fi mana isaatiin dachii gadi kute jechuudha. Maaliif jennaan limaa bagaa waxagaa fi amwaalihi waan jechuudha malee jal'atee daangaa rabbii cabsee warra ajaja rabbii dideef jechuudha duuba. Kanaafuu malee duuba kafaranii mormee ni'imaa rabbii qabeenya rabbiin isaa kanatti mormeef jechaa jechuudha. Ba'duhum yadhunnu anna as-sa'adata fil mulki wal raf'ati wal wazifati wal mansab wa hadha la asla lahu. فما نفع الملك والمنصب والرفعة عند الناس ما نفعت فرعون الذي طغى وبغى في ملكه وتكبر وتجبر حتى وصل به الأمر إلى أن ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. osoo jechuudha malee duuba gariin namaa ni yaada milkii jechuun malee duuba gosa guddachuu yookaan mootummaa qabaachuu yookaan malee beekamtii qabaachuu darajaa bareedina qabaachuu kanatti herreega. No akkasii miti duuba. Osoo jechuudha malee duuba beekamtiin osoo mootummaan osoo gosti guddachuun osoo bifa bareeduun osoo kanneen kun jechuudha malee duuba ka darajaa namaa kennitu kan nama fayyadu taate ni fayyadi ture. Eenyuun? Firaa'uuni isicha jechuudha malee duuba Firaa'uun maa nafa'ate Firaa'uuni jechuudha malee duuba isa jal'atee daangaa rabbii darbee mootummaa isaa keessatti boonee malee duuba hatta wasala bihi al-amru ila an idda'a ar-rububiyya. Haga jechuudha malee duuba amiriin kun dubbiin of guddisuu kun dubbina malee duuba boonuu kun dubbina malee duuba mootummaa qabaachuu kun haga isa geessisutti ila an idda'a ar-rububiyya. Ana malee duuba ka samii uume ka dachii uume ka ol ta'e jechuutti isa geessite jechuudha. Maal faqaala ana rabbukumul a'laa فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ربنا مالي دوبا أنا ربكم الأعلى جده الربي خيسا أولي تجده فأخذه الله نكال الآخرة والأولى آخرة والأولى. ربين إساق بجتشور qabaa jechuudha malee duuba boodaatii fi qabaa duuniyaa jechuudha. Addunyaatti garqiidhaan bishaaniin isaa halaakeeti akhiraatti immoo ibiddaan isaa galchee jechuudha. Kanaaf gariin namaa ni yaada ba'duhum anna as-sa'adata fi tanwi'il ma'akili wal mashaaribi wal shahawaati wa hadha ghayru sahih. Fallahu kun ilmi namaa gariin ilma namaadhaan yaada milkii jechuun malee duuba nyaata garaa guutachuu fataa zanaa jechuu malee duuba dhugaatii adda addaa dhuguu fi kanneen malee duuba ta'an kana fedhii ofii guutachuu kanatti herreega. No kanaa miti jechuudha malee duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala نجا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. Ini jedhama malee duuba warri kafare ni qanani'an ni nyaatan kamaa ta'akulul an'aam akkuma beeladaatti nyaatan akkuma beeladaatti jiraatan. Wannaaru maswan lahum manni isaanii ibidda bakki qusuma isaanii ibidda jedha duuba subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu idha sa'aadatu milkuma jechuun idha sa'aadatu maa hiya milkuma jechuun maali? As-sa'aadatu innamaa takuunu bil'amali saalih faqat بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله هي سبب السعادة لا سبب للسعادة غير تقوى الله عز وجل. ملك ما ونجدمي سودا ربي تعالى تهنجرو كنافو سودا ربي نور حجراته بكجرته في الجهر في السر والجهر رويساتس خباتس نما خيساتس علاتس سودا ربي هاقبان نسنين جنة ونرغفتني في الدوغة لتوما.